Yeroo baay'ee gaaffii isin xiyyeeffannoo guddaatiin na gaafattan tokko rosemary kana rifeensaaf gogaasa ji'aasatti yoo fayyadamne gaariidha kamtu wayyaa kan jedhu ture. Gogaas ji'aan rosemariin gosa hin qabu waan ta'eef tokkuma faayidaa inni kennu tokkuma. Ani garuu kan inni itti fayyadamu gogaasattidha. Sababni isaas immoo ji'aasaa yookaan fireeshii sana yoon bite yoo baay'ate guyyaa 3-4 caala naa turuu hin danda'u. Kan kanarraaf immoo firiijii keessa akka garaa kootti kaa'ee fuudhee itti fayyadamuu hin danda'u. Isa kana mana namaa keessa waan ta'eef ni beektu. Kanaafuu fireeshii isaa dhiisee gogaasaa bitee haala kanaatiin itti fayyadamaa jira. Yeroo tokko qodaa guddaatti illee nan bitaa. Yeroo tokko immoo kun akkuma asirratti argitanii xixiqqoo akka kanaallee nan bitaa jechuudha. Amma kana umuu ga'eera isinitti agarsiisuuf jedhee ishee xiqqishuu kana gadi baase. Qibaatii isaa akkamittiin akkan hojjedhu akkamittiin akkan itti fayyadamu duubaa fuuldura isaa jalqabaa gadhumaatti torbanitti guyyaan rifeensa koof kunuunsa akkamiyyuu kan tiriitimentii akkamii akkan godhu yeroo baay'ee sin duratti hin hojjedha waan ta'eef bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechaa. Kunoo har'as immoo akkuma argitanii jalqaba irratti roosmarii gogaamoo ji'aasaa fayyadamnaa isa jedhu isinii ibseetii jira. Kunoo wanti as keessa jiru qibaatii kana duraan asirraa fayyadamee jira. Akkamittiin akkan hojjedhee maal akka ture viidiyoo gadi buutanii sirriitti hordoftanii argachuu dandeessu. Akkasumas immoo gaaffii keessaniif deebii argachuu fi akkamittiin akka fayyadamtan maaliif akka fayyadamtan adda baastanii beekuudha. Wanti isin gootanii dirqama turtii keessan aga xumura viidiyootti otoo addaan hin kutiin viidiyoo yoo baay'ate daqiiqaa 10 ol hin caalu waan ta'eef sana wajjiniin gochuutii qabdu. Kunoo har'as immoo gaaffii keessan isinii deebisaa ani hojii kootiitti fufaa. Qibaatii kana duraan hojjedhee kaa'eera. Akkamitti akkan hojjedhee argitanii jirtu gadi buutanii ilaaluutii dandeessu. Warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuun miseensa keenyatti dabalamaatiin waliin tura. Akkasumas immoo viidiyoo laayik sheer gochaa. Qibaatiin kun fooliinsa baay'ee tokko namatti hin tolu. Keessattuu yeroo qadaadamee akkasittiin ashagamee taa'u baay'ee hammaata fooliinsa jabaataadha jechuudha. Garuu immoo faayidaa isaa kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Faayidaa sanatu kanatti garaa na jabeessuu dadhabee jechuudha. Baay'ee tokko rifeensaa fi kunuunsa inni godhu rifeensi koo ni caccabee ni buqqa'ee maal ta'ee ni goggogee warri jettan homaa tokko cinqiin qabaatiin garuu akkaataan itti fayyadama keessanii yeroo hundumaa akkuma dubbadhu baay'ee murteessaadha. Akkasumas immoo warri bishaan roosmariitti fayyadamnee turre bishaan maalitti waan bishaan jedhamu tasuma faayidaa naa kennaa rifeensa kooni sirreessaanii fooyyessa jettanii hin eegina yeroo keessanillee achirratti hin fixinaa kan jedhu dhaamsa guddaa isaan isinii qaba jechuudha. Maaliif isa kana argeerani dura yeroo waa'ee rifeensaa kana hojjechuu jalqabee fumarratti dha'anii bishaanii nan jalqabee jechuudha. Akkuma keessananis immoo sooshaal miidiyaa irratti nan arga nan dhagaa waan ta'eef sana yaaluun jalqabee baay'ee tokko na jalaa bade. Yeroo sanatti rifeensi ni lallaafaa ni bareeda maal ta'a jedheetiin eegaa yeroo achi deebi'u ciccitee goggogee maal ta'e akkan taane bakka baay'ee kan nama dabbaruu fi abdii nama kutachiisu ture. Amma garuu waan hundumaa kan na fayyadee fi kan na miidhergan adda baafadhee ofii kootii mana keessatti yoon hojjetachuudhaaf haalli naa mijannitee qibaatii akkamii akkam bitachuu qabu shaamboo akkamii akkam bitachuu qabu adda baasee ergan beekee xaaxaa tokko cinqii tokko malee haala kanaatiin itti fayyadamaa jira jechuudha. Isinis immoo kana isinii godhu nama osoo hin taane ofii keessaniiti waan ta'eef kan isin kan adda baastanii beektanii kan isin fayyadu argachuutii dandeessanii. Kun akkuma argitanii irraatii qannasee kana namatti fayyadamu kaan immoo qadaadee akkuma argitan shafanii kaawwadhe jechuudha. Kan yeroo hundumaa torbanittidha. Yeroo tokko kanan fayyadamu otoo miiciin duraa kanan fayyadamu qibaatii biraadha. Erga miicee boodas kanan itti fayyadamu qibaatii biraati jechuudha. Kan hundumaa sirriitti ni argitu. Irra caalaatti immoo viidiyoon akkan dheeranne ispiidirraan kaawwan ta'eef isin immoo aga xumuraatti wanta ni dubbadhu sirriitti caqasuuf dhaggeeffachuutii qabdu. Kunoo rifeensi koo erga miicee torban tokko fixee torban isaatu har'a ture. Har'a immoo qibaatii kana dibadhee daqiiqaa 30 ofirra tursee miicuudhaaf qophaa'ee qophii koo xumuree dhufee akkasumallee gaaffii keessanis ni deebisuudha. Warri roosmarii gogaamoo ji'aa fayyadamna akkamitti itti fayyadamu kun akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Wanti addaan jiru rifeensi koo caafeen isaanii goggoga'anii jajjabaata. Kana hundumaaf furmaanni harka keessan keessa jira. Qibaatii gosa meeqa bittanii mana keessa guutuurra saantiba keessanillee fixuu akkasuma yeroo keessanittillee taphachuurra qassi jettanii suutettanii dhaggeeffattanii kamtu fayyada kamtu miidha kan jedhu keessattuu waan keemikaalli itti baay'atu waan onlaayinii irraatii bitamu waan ordirii irraa bitamu
waan akkasii shaamboo qabaa, kondiishnerii maalii hidhamee gosa 3-4 walitti hidhamee darbaa fi makaraa meeqaan isin bira qaqqabu pileesadaraa keessan wanti mormaa olii keessatti of eeggannoo barbaada. Ijatu jira, mataatu jira, fuullatu jira, funyaantu jira. Isaan kuni namni jiraachuuf isaan kun baay'ee barbaachisoodha. Kaanis barbaachisaa miti jechuu osoo hin taane of eeggannoo barbaada jechuudha. Kanaaf anuma argitan anuma ageessan otoo hin taane kan isiniif ta'u isintuu adda baasee beekuu qaba. Kan jedhuu fi kun akkuma argitanii amma kana qibaatii roosmerii, qullubbii adii, zinjabila, abasuuda gurraacha isaan kanatu keessa jira jechuudha. Amma akkaataatti hojii isaa otoo hin taane akkaataa fayyadama isaatii kan isin ilaaluu qabdanii akkamittiin akkan hojjedhe kanaan dura viidiyoo irratti hojjedheera waan ta'eef achirraatii hordofuutii qabdoorri maatiin taanii sabiskiraayibii gochuun notifikashinii irra kaawwattanii guyyaarraa gara guyyaatti yeroon viidiyoo hojjedhu ta'e isin qaqqabuu danda'a waan ta'eef na waliin chaalenjii itti fuftanii yeroo gabaabduu keessatti rifeensa keessan bakka itti deeffachuudhaa fi ani persentii 100% ofirratti itti amanaa jechuudha. Kanaafuu qibaatii akkasitti bareeduu fi orgaanikii ta'ee barbaadamee gatii guddaatiin argamu qodaan xiqqoo taate kana mana keessatti haala salphaatiin qopheessitanii itti fayyadamuu dandeessu. Zayitii qabdan qibaatii mana keessan keessaa qabdanii itti dabaluudhaan qopheeffachuu dandeessu. Akkasuma biyya keessallee ni jira, biyya inni hin jiru waan ta'eef argachuu ni dandeessu. Isiniin jechuu barbaadeen viidiyoon gara xumuraatti jira, isinitti dheeressuu hin barbaadu. Anamma haaluma argaartan kanaan erganitti dibee xumuree gamaanis gamasiinis xumuree sirriitti masaajii gochuun qaba. Jalqaba haga xumuraa haga wachaasaa guutuu jechuudha. Maaliif faayidaan sun akka keessatti darbu waan hin barbaaduuf. Kunoo haala kanaatiin viidiyoo gaggabaabseetii jira. Keessaa kaatti godhee kunoo amma bakka 4tti ni jechuudha. Bakka 4tti gongonii yookaan akka quxuxurii wayii godhe kunoo kana daqiiqaa 40 daqiiqaa sa'aatii tokko yoo ture yoo bulee rakkoon qabu garuu fooliinsa bakkatti nama sochoosu baay'ee hammaadha. Amma tokko yoo ammatti bare malee dura baay'ee na dabbaree ture garuu itti garaa jabaachuu hin dandeenye. Isinis immoo obsaatii itti fayyadamaa isiniin jedhaa kunoo kana fakkaata. Erga kana xumuree booda akkasittiin feestaaliitti hidhee nan miicaa jechuudha. Erga miicee booda qibaatii akkamii fayyadamtaa maal goonaa kan jedhu kanaan duras immoo hojjechaatii ture aga xumuraatti viidiyoo laala. Kunoo qodaatti kanan irraatii qannasii xumuree kun immoo kan taa'u jechuudha. Torban kanas deebinee wal argina. Kana fakkaataa gaaffii keessaniifis immoo deebii sirriitti deebiseetii jira. Irra caalaa viidiyoo laaluu irra gurratti waan ani dubbadhu dhaggeeffachuu fi qayyabachuutii qabdu. Roosmeriin kunis immoo dhumtee jirti. Ammas egaa waaqayyo jedhe deebiseetiin nan bitaa yookiin immoo fireeshii isaa bittanii bakki isinii mijatu haalli keessan mijata taanaan goggossuu dandeessu mana keessatti jechuudha. Ani garuu fireeshii illee bitee goggossuu hin danda'u. Firiijii keessallee kaawwachuu waan hin dandeenyeef kanuma qophaa'een bita. Kana fakkaataa viidiyoo biraa nagaan dhufuutti laakshi.